Ashama akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota chaanaalii Afrooteek Baga Nagaan chaanaalii Afrooteekitti nagaan dhuftanii namoota haaraa yoo taatan chaanaalii kana ammuma kana subscribe godhaa. Namoonni maatiiwwan Afrooteek taatan immoo Baga Nagaa walitti deebine. Akkuma yeroo kaan goonu hadhaas odeeffannoowwan teekinoolojii waliin walqabatan kan addunyaa kanatti ta'aa turan hedduu isaanii isiniif qabadhee dhufeen jira. Kan torbee lamaan sadan darbanii fi kan ji'a tokko asitti wantoota ta'an garaagaraa walitti funaanee qindeessee isiniif dhufee jira. Sagantaa kana kan isin wajjiniin isiniif qoodu ana Sanyii Tamasgeenii amma sagantaan kiyya dhumutti na wajjiniin turtii gaarii. Sagantaa odeeffannoo jalqaba isiniif qabadhee dhufee taateewwan bara 2019 made by Google bu'aalee oomishaa Googlein oomishaman agarsiisaaf dhiyaatanii jiru. Isaan keessaa bu'aawwan lama sadan tokko isiniif fidee dhufee jira. Inni jalqabaa Google Buds wan jedhamu akkuma kanaan dura dhaabbileen garaagaraa smartphoneonni garaagaraa Apple dabalatee Samsung dabalatee Microsoft dabalatee earbudii kana yookaan earphone gurra namaa keessatti xixiqqoowwan kana oomishuun baay'inaan oomishu tijiru. Egaa Google's barana agarsiisaaf kan dhiyeesse keessaa inni jalqabaa I think se jalqabaati Google daaf earphone kun wirelessly kan hojjetu earbudin kun jechuudha. Gurra namaa keessa kan teessu bilbila keenya irraa wajjin connect kan taatu yeroo namni nuu bilbilu kan ittiin bilbila kaasuu dandeenyu muuziqaa kan ittiin dhaggeeffachuu dandeenyu fi kan biroollee kan ittiin fayyadamuu dandeenyu sagaleewwan garaagaraa bilbila keenya irraa gara gurra keenyaatti dabarsan jechuudha. Kana Google Buds jedhamu kana agarsiisaaf dhiyeesseera. Egaa wanti adda isa godhu Google Budsiin kun maalinni akkuma beekamu Google Budiin kun yookaan immoo earphoneonni garaagaraa wireless hojjetan kun bilbila keenya faana connect ta'u ofiisaanii muuziqaaf keessaan qaban memory qaban garuu bilbila keenya faana wal qabatanii wireless karaa bluetooth wal qabatanii wanta bilbila keenya irratti sibu gara gurra keenyaatti fidu. Egaa yeroo baay'ee kanaan dura akkuma beekamu wirelessiin kun gosa baay'eetti qoodama. Inni kanaan dura infrared jedhamu jira. Baay'ee distaansii xiqqoo yookaan fageenya xiqqoo gidduutti daataa walii dabarsuuf fakkeenyaaf dur bilbilli Nokia jedhamu jalqaba yeroo hojjetame tokko infrared waan jedhamu qaba. Daataa ittiin dabarsuudhaaf connection isaa bilbila lama gidduu jiru uumuudhaaf infrared fayyadama. Egaa yeroo dhiyoo asitti immoo bluetoothiin uumame bluetoothiiwwan odeeffannoowwan garaagaraa kan nuti waliin dabarsinu ta'a jira jechuudha. Fakkeenyaaf ittiin suura walii dabarsaa oolla, muuziqaa ittiin walii dabarsaa oolla, viidiyoo ittiin walii dabarsaa oolla. Egaa bluetoothiin kun maayini kan inni hojjetu garaagarummaa gidduun isaa girgiddaan hin jiru yoo ta'e. Egaa yoo jiraate egaa akkuma girgiddaan gidduu galaa adeemu dandeettiin yookaan saffisni ittiin dafee daataa dabarsuu isaa gadi bu'aa adeema jechuudha. Egaa kan Google Bud adda isa godhu maayini mana kutaa ciisichaa sadii qabu keessatti illee ni dalagaa jechuudha. Bilbilli keenya kutaa tokkoffaa keessa yoo jiraate girgiddaawwan lama darbee girgiddaa sadii boodallee otoo sagaleen isaa addaan hin ciccitiin muuziqaa sana dhaga'uu hin dandeenya bilbila keenya irraa gurra keenya keessa kaawwanne jechuudha. Earphone keenyas kaawwanne bilbila keenya immoo kutaa sadaffaa kutaa ciichaa sadaffaa keessa yoo keenye muuziqaa sana yookaan sagalee nama taasaa jiru sana otoo addaan hin ciccitiin akka dhaga'uu dandeenyu kan inni hojjete jechuudha. Kan inni ibsaa ture. Lammataallee yeroo gurra keenya keessatti baannu akka waan gurra keenya keessa waa keenyatti nutti hin dhaga'amu baay'ee salphaadha kan inni jedhe. Egaa akka inni ulfaatin isaa sakaan faana madaalleen argine akka inni dubbatetti garuu akka baay'ee salphaa ta'ee fi gurra keenya keessa akka jirullee akka dagannu wayitti baay'ee salphaa ta'e kan hojjetamedha. Lammata immoo akkuma isinitti bluetoothiin kun garaagarummaa bal'aa keessatti illee jechuu akka danda'u dirree kubbaa miilaa caafii dirree kubbaa miilaa tokko caafii dirree kubbaa miilaa tokkotti garaagarummaa yookaan fageenya kana lamaan gidduu jirutti hojjechuu danda'aadha kan inni jedhe. Egaa kubbaa miilaa jedhu kun isa nuti Itoophiyaatti kubbaa miilaa nuti ilaallu soccer jedhamu osoo hin taane akka Ameerikaatti kubbaa miilaa wanti jedhamu tokko jira football jedhamu tokko qabu jechuudha. Egaa istaadiyeemii kana bilbila keenya koornerii tokkorra keenya koornerii istaadiyeemii gamaarra yoo deemne otoo wanti tokko addaan hin ciccitiin sagaleen muuziqaa sana yookaan bilbila nama taasifnu sana otoo addaan hin ciccitiin dhaga'uu dandeenyaadha kan inni jedhe. Kun baay'ee dinqiidha. Wanti biraa immoo maayini sagalee isaa sagaleen fakkeenyaaf amma otoo mana keessa jirru bilbila tokko nuuf bilbilame yookaan nama bilbilli otoo haasa'aa deemaa jirru tarii bakka wacni jiru bakka sagaleen gurguddaa jiru yoo adeemne earbudiin kun sagalee namaa kana yookaan sagalee ala jiru kana monitor gochuudhaaf yookaan immoo sirreessuudhaaf ofiisa adjust gochuudhaaf sagalee isaa dabala jechuudha. Sagalee nama sana ofiisa adjust godheef dabala. Lammata immoo sagaleen alaa akka gurra keenya keessa seenee wanta nuti dhaga'aa jiru sana akka nu hin jeeqne illee walumaa galatti waca hir'isuudhaaf baay'ee dandeettii akka inni qabudha kan inni dubbate. Egaa bara 2020tti bara dhufu bara 2020tti gabaadhaaf ni dhiyaata jedheetu Google ture kan inni ibse.
Kan biroo immoo akkuma kan ammas made by Google irratti Pixel Pro dhiifama Pixel Bugo kan jedhamu laptooppii oomisha gabaadhaaf dhiyeessee jira. Kan dura akkuma beeknu Samsungiin laptooppii mataa isaa oomishaa jira. Microsoftiinis akkuma kana Appleinis egaa biyya keenyatti yeroo baay'ee Toshiba, Dell warra jedhaman kana kan beekamani. Egaa amma kaampaaniin baay'ee yookaan dhaabbattoonni baay'ee oomisha laptooppii keessa seenanii jiru. Kan dura akkuma yaadatan viidiyoo kan dura irratti waa'ee Microsoft Surface Pro fi Microsoft Surface Pro X kan jedhaman isiniif himeen jira namoonni ilaaluu jiraatan isa chaanaalii kana arguu dandeessu. Egaa Google nama laptooppiin oomishu kun Pixel Book Go jedhama. Gigabyte 8 fi gigabyte 16 kan inni hojjete raamiin isaa jechuudha dandeettiin yookaan raamiin kompiitara sanaa 16 fi 8. Egaa operating systemiin akkuma beekamu fakkeenyaaf Microsoftiin fakkeenya kompiitara HP fayyadamna yoo ta'e yookaan Dell yookaan Toshiba fayyadamna yoo ta'e yeroo baay'ee operating systemiin isaanii Window jedhama. Window kana kan oomishe eenyudha? Microsoft jechuudha. Bu'aa Microsoft itti operating system kun. Egaa akkuma kana Google illee operating system yookaan dandeettii kompiitara sana sochoosuu kan danda'u kan ittiin operate godhu operating system Chrome waan jedhamu qaba jechuudha. Egaa Chrome kun lama tokko Google Chrome kan jedhamu jira kan ittiin internetii irraa data ittiin walitti data garaagaraa ittiin Google goon yookaan ittiin odeeffannoowwan internetii irra jiran kan ittiin bannee ilaaluu dandeenyu browseriin Google Chrome jedhamu jira. Akkasumas illee Chrome operating system jedhamu jira. Pixel Bugoon kun kan inni oomishame operating systemii Chrome kan Google irratti jechuudha. Egaa baay'ee salphaadha jedhama. Bakka inni dubbatetti baay'ee salphaa baay'ee laayitiidha yeroo baatamu. Ulfaatinni isaa hamma kana miti baay'ee salphaa fi baay'ee haphii kan ta'edha. Egaa irra caalaan sa'aatii kanatti dhaabbileen oomisha elektirooniksii keessumaa kompiitara laaptooppii oomishan irra caalaan isaan akkuma dandeettii kompiitara sana dabaluuf hojjetanitti saayiziin isaa yookaan ulfaatinni kompiitara kanaa akka baay'ee haphatuuf baay'ee yaalii godhaa jiru. Sababni isaas irra caalaan isaa maaliif namni yeroo baay'ee laaptooppii isaa fudhatee wanta baay'eetti hojjechuu danda'a. Kanaaf gochuuf immoo bakka tokko taa'ee yookaan kompiitara kana lafa taa'ee yookaan mana taa'ee hojjechuun irra jiraatu baatee luga deemuutu irra jiraata. Egaa ba'aan immoo keessumaa namoota miillaan sa'aatii dheeraa deemaniif kompiitarri kun amma ulfaachaa deemu baay'ee rakkisaa waan ta'uuf namni illee bitachuu dhiisuu waan maluuf hamma danda'ame kompiitaroota kana baay'ee haphii yeroo baatan akka salphaatti akka nama baaruullee tokkollee yookaan dabtara tokko baatutti akka ta'uttidha. Baay'ee yeroo baay'ee laaptooppii kana salphisuudhaaf yookaan ulfaatina laaptooppii kanaa xiqqeessuuf kan yaalamaa jiru. Bu'aan Google made by Google agarsiisni arfaffaa immoo Google Pixel for smartphone dha. Egaa smartphoneewwan garaagaraa akka jiran ni beektu. Samsungiin jira, iPhone'iin jira. Egaa dhaabbileen garaagaraa smartphone oomishu. Egaa Google's dhaabbata hojiiwwan bilbila smartphone oomishu keessa seenee hojjetaa jira jechuudha. Egaa Google Pixel 4 kan jedhamu kun immoo smartphone dha. Smartphoneota garaagaraa wanta adda isa godhu wanta lama sadan tokko isinitti hima. Inni tokko radar sensorii qaba. Radar jechuun egaa fakkeenya iddoo isin jirtan irraa akkuma beekamu fakkeenya bilbila keenya amma yeroo bannu gosa baay'eetiin banna yookaan pin koodii fayyadamna yookaan paaternii fayyadamna yookaan immoo face recognition jechuun fuula keenya kana register goonee galmeessisnee booda bilbila keenya gaafuun pin koodii gaafuun barreessuun duraan eegamu gaafuun fuula keenyatti qabnu fuula keenya laalee banaa jechuudha. Egaa raadaariin kun maaliif irratti oomishame Google Pixel 4 kanarratti otoo nuti dhufnee takka gamaalii dirqama fuulli keenya akkatti galmaa yeroo ta'e dirqama akkas gochuun nurraa eegamaa jechuudha. Amma garuu raadaariin kun kan itti hojjetame fagoodhumarraa yeruma isin bilbila keessanitti dhiyaattan even otoo biran ga'ee otoo bilbila keessan lafaan fuudhiin seensi isin godhee bilbila keessan isin banaa dhuftee tasitu dhufee jedhee bilbila keessan unlock godhee yookaan banee isin eegaa jechuudha. Akkasumas illee yeroo isin lafa keessanii akkas irraa deemtan ofii dhusaa akkas irraa fagaattan beekee lock yookaan of cufaa jechuudha. Egaa odeeffannoowwan tokko tokko akka namni jalaan banne bilbila sana akka namni jalaan fayyadamne fayyadamneedhaaf egaa baay'ee nama dhiba. Otoo namni bira hin ga'iin banuu otoo namni yeroo namni biraa fagaatumu ofiidhuma isaa fageenya keenya laalee fuula keenya addaan baasee dandeettiitiin of cufuuf of banuu qaba jechuudha. Lammata immoo maayinni geestirii yookaan immoo sochii harka keenyaa to'achuu danda'a. Fakkeenyaaf baay'een isaa yeroo barbaanne muuziqaa dhaabuu barbaanne tuqnee dhaabnaa tuqnee taphachiisnaa viidiyoolee akkuma kana yuutiibii irra ilaalaa jirra ta'e pilee goona pooz goona jechuudha. Egaa inni kun amma geestirii harka keenyaatiin dhaabu yoo jenneen dhaabata taphadhu yoo jenneen taphata. Egaa sochii harka keenyaa kanallee moonitor gochuu ni danda'a hordofuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa sagalee waraabame anaan kan na dinqe keessumaa inni kun fiichariin inni xaanu kun baay'ee kan anaan na dinqisiisedha. Sababni isaas egaa fakkeenyaaf amma jireenya keenya guyyaa keessatti takka yeroo barreessuun nutti ulfaatu odeeffannoowwan garaagaraa waraabnee qabanna. Fakkeenyaaf
mana amantaa tokko yoo deemne mana amantaa keessa sagantaa jiru tokko waraabannee bor dhaggeeffachuu yoo barbaanne sagalee sana waraabnaa mana barumsaa keessa illee teenyee yoo treeningii wa'ii jiraate wanta barreessuuf saffisa yoo ta'e illee sagalee sana waraabnee bilbila keenya waraabannee bor dhaggeeffannaa. Egaa bakka garaagaraatti odeeffannoowwan garaagaraa waraabaa oolla. Egaa haa jennu fakkeenyaaf iddoo 50tti wanta 50 waraabnee dhufnee irra yoo ta'e wanta 50 kana keessaa isa kamidha wanta barbaade fakkeenyaaf matoo kutaa barnoota keessatti mana barumsaatti waa'ee DNA barsiisaa ture yoo ta'e waa'ee DNA sana addaan baasuudhaaf isa kamii viidiyochi yookaan sagaleen inni waraabee isa kamii addaan baasuudhaaf sagalee tokko irra deemnee play goone dhaggeeffannee lakkana miti lakkisa kana jenna. Amma garuu inni kun maayini kun otoo hin ta'in jecha sana qofaan filuu dandeenya isa kam akka ta'e sagaleen sun jechuudha. Kana jechuun fakkeenya barsiisaan keenya yookaan barsiisaan nu barsiisa tokko waa'ee DNA yookaan kaleessa yookaan eengadda dura nu barsiiseera yoo ta'e Googlein Pixel 4 kana keessaa DNA jecha jedhu barreeffama qabu yookaan sagalee DNA jedhu bakka itti waraabee naa baasi yoo jenne barreeffama keenya dubbanne sana barreeffamatti jijjiiree nuuf kaa'a. Immediately search godhee yookaan barbaade sagaleewwan sana keessaa iddoo isheen jirtutti geessee iddoo kanatti guyyaa kana sa'aatii kanatti kunuutti sagalichi jedhee jechitti sana afaan wal qabsiisaa jechuudha. Egaa kun yeroo baay'ee kan inni hojjetame egaa Ingiliffaan afaan Ingiliffaa namoota dubbatanidhaa fi egaa afaan Ingiliffaa sanatti dubbanne gara Ingiliffaatti jijjiiree barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma barreessuun takka yoo nutti fudhatame dubbachuu toora nutti salphata. Barreessuun akkuma beekamu qubaan barreessuun jalqabe tokko tuqnee jechuudha. Amma garuu yeroo dubbannu immediately sagalee nuti dubbanne sana gara barreeffamaatti jijjiireetu dandeettii kaa'uudha qaba. Kun baay'ee dinqii fi baay'ee ajaa'ibadha. Egaa Google Pixel 4 kun kalariiwwan garaagaraa yookaan halluuwwan garaagaraatiin gabaadhaaf dhiyeessee jira. Isaan keessaa 3 adii, gurraachaa fi also orange kalarii burtukaanaa kan ta'e wayii osoo maal akka ta'e hin beeku waan akkas osoo orange waan jedhamuutiin kalariiwwan garaagaraa 3 gabaadhaaf dhiyeessee jira jechuudha. Afrikaatti gaafa deebinu immoo Afrikaan yeroo jalqabaadhaaf smaartifoonii oomishuu. Egaa Afrikaa keessatti Ruwaandaan yeroo jalqabaatiif smaartifoonii mataa ishee dhiyeessitee gabaatiif dhiyeessiteetti. Egaa seenaa Ruwaandaa baay'een keenya akka addunyaan biraas beeku lolaan wal ajjeesuudhaan kan isaan beekamanii gosaan wal qoodanii wal ajjeesaadha kan turanii seenaa fokkisaadha ture kan addunyaan ittiin isaan beeku. Har'a garuu bu'aa smaartifoonii akkuma Samsung, akkuma Apple, akkuma Google kanneen biroo smaartifoonii oomishanii gabaadhaaf dhiyeessanii jiru. Egaa dhaabbanni kaampaanii yookaan dhaabbanni bilbila kana oomishe Mara Corporation jedhama. Mara Corporation kun dhaabbata Afrikaan oomishame dhaabbata hundeen isaa Afrikaa ta'ee fi namootuma Afrikaatiin hoogganamudha jechuudha. Egaa bilbilichi isaan oomishanii smaartifoonii jalqabaa gabaadhaaf dhiyeessan kunniin Mara X fi Mara Z jedhama jechuudha. Wanti beekamu qabuun tokko bilbiloonni garaagaraa fakkeenya Itoophiyaa keessas jiran miti jechuu dandeessu. Itoophiyaa keessa kan jiru fakkeenya teeknoo fa'i kanaan dura teeknoon kunniin kan isaan oomishaman yeroo baay'ee bu'aawwan garaagaraa biyya alaatii dhufanii biyyuma keessattidha kan isaan walitti suphamanii hojjetaman malee hedduun isaa akkuma beekamu biyya Chaayinaatidha kan inni dhufu. Isaan kun garuu ofii isaaniidha kan isaan smaartifoonii kanaafidha first smaartifooniin Afrikaa kan isaan jedhamee odeeffamaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu Androididha. Operating system Android fayyadama. Wanti na dhibe tokko maayini face recognition ni qaba. Akkuma isiniin jedhe bilbila keessan banuudhaaf akkuma pin code fi pattern fayyadamtan face recognition fuula keessan galmeessee addaan baasee isiniif banuu danda'a jechuudha. Fingerprint sensory qaba. Fingerii teenya yookaan quba keenyaan illee bilbila sana banuu dandeenya jechuudha. Even yeroo laaltan physically bilbilli sun baay'ee haphii fi baay'ee bareedaadha. Kan nama dhibu akkaataa kanaan ture kan hin eegneen akkaataa kanaan kan bareedu garuu baay'ee bareedaadha. Kalariiwwan garaagaraa sadiin kan inni gabaadhaaf dhiyeessuuf yaadaa jiru grey, yellow fi black, gurraacha, keelloo fi grey yookaan boora kallattii kalarii boora wayitiin kan isaan gabaadhaaf dhiyeessuu jiran jechuudha. Bilbilli Mara X jedhamu kun $159 gurgurama. Mara Z kun immoo dhiifama $229 kan inni gurguramu. Wanti baay'ee na dhibe tokko maayinni delivery isaanii guyyaa 3 amma guyyaa 5 gidduutti har'a yoo order gootan guyyaa 3 amma guyyaa 5 gidduutti bilbilli keessan isiniif dhufa. Baay'ee saffisaan dandeettii bilbila sana isiniif dhiyeessu yookaan maamiltoota isaaniif dhiyeessuu qabu jechuudha. Egaa websaayitii isaanii kan gaggalagashee ilaaluuf yaalitti websaayitiin Maraphone jedhamu kun baay'ee barreessaadha. Wanti natti tokko maayini
barreeffam this is a time for Africa and for Mara jedha. This is time for Africa dhugaadha. Egaa taateewwan barana ta'an bara 2019 yoo ilaalle muummichi ministeeraa Dr. Abiy akkuma beekamu kanaan dura badhaasa Noobilii argataniiru akka Afrikaatti badhaasa Noobilii argatanii akka Afrikaatti egaa Afrikaa egaa image yookaan fakkiin Afrikaan qabdullee baay'ee jijjiiraniiru jechuudha. Akkasumas illee dabalatee smartphone kana gaafa oomishan karaa teekinoolojii illee Afrikaa wanta bobboonsu wanti gaggaarii waan jiruuf dhugumayyuu this is a time for Africa yoo jenne baay'ee wanta nama deemsudha jechuudha. Egaa wantani dubbisee arge keessaa tokko maayinni namoonni Rwanda keessatti smartphone fayyadaman percentage 15 jedha. Egaa an biyya keenya argachuu hin dandeenye daataan sama akka ta'e namoonni percentage mee akka smartphone fayyadaman. Egaa maayinni gara fuulduraatti yeroowwan dhufu kana keessatti namoonni baay'een smartphone gaafa fayyadamuu barbaadan gara fuulduraatti yookaan barbaachisummaan smartphone Afrikaa keessatti baay'ee ol ka'aa akka deemuu fi gara fuulduraatti illee gabaan addunyaa gara Afrikaatti akka naanna'uu danda'udha jechuudha. Egaa akkuma beeknu biyya keenya keessatti namoonni smartphone fayyadaman baay'ee xiqqoodha. Smartphone iyyuu miti namoonni bilbilan fayyadamne iyyuu percentiin baay'ee akka isaan jiraatan yeroo darbe kan isaan dubbatan Itiyoo Telekoomiin jechuudha. Egaa gara fuulduraatti teekinooloojiiwwan kunniin smartphone kun Afrikaa keessatti gaafa isaan oomishaman uummanni Afrikaa keessa jiru irra caalaan isaa Afrikaadhuma otoo Chaayinaatiin bitiin egaa biyyoota biraatiin bitiin Afrikaadhuma keessaa bitatee biyya isaa Afrikaas guddisaa ofiisaas bu'aawwan teekinooloojii biyya Afrikaan hojjetaman irratti boonuu akka danda'u abdii wanta namaa kennuu fi gara fuulduraatti illee akka biyya keenyaatti dhaloonni keenya amma gabaa jiru kun smartphone kan yookaan teekinooloojii faana wal qabate wanta garaagaraa oomishee gabaadhaaf ni dhiyeessaa yaada. Egaa kaayyoon kun jalqaba innani afroo teekinooloojii kanas kanan uume wanta addaa namoonni hin beekne wanta addaa wanta dinqii waan hin beekuuf otoo hin taane waanuma hin beekuu fi wanta hin beekne immoo dubbisee intarneetirraa odeeffannoowwan garaa kana sassaabee kan isiniif dhiyeessu qeerroof qarreen keenya kaka'umsa itti uumee tarii biyya sana keessatti boru waan gaarii tokko biyya keenyaaf bu'aa gaarii tokko hojjetanii yookaan hojjennee walumaan waan gaarii tokko hojjennee biyya keenya iddoo gaariidhaan ga'uuf uummata keenyaaf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu akka dandeenyu waan ani yaaduuf. Egaa namoonni baay'een keenya laaptooppii dhuma barbaanna. Fakkeenyaaf amma kaampaaniiwwan gurguddaa amma gabaarra jiran kana addunyaa kana to'ataa jiran akka feesbuukiin akka guugilis yoo yaaddan baay'ee isaanii gaafa jalqaban laaptooppii dhuma tokkoon jalqabe. Egaa kompiitara tokko qabaatanii hiyyeessa ta'uun baay'ee fokkisaadha jechuudha. Egaa baay'een keenya maal ittiin goona laaptooppii keenya waan jedhu hundumaaf haa ta'u deebiinsa amma danda'ame garuu iddoo argametti carraa argamee intarneetirraa wantoota tokko yoo dubbisne wantoota ol nu kakaasan akka nuti hojjennu kan nu taasisan yookaan immoo akka nuti addunyaa dorgomnu kan nu taasisan dandeettii akka qabnuu fi kaka'umsi itti uumamee dhaloonni keenya bor akka waan gaarii hojjetuuf waan abdaduufin odeeffannoowwan garaagaraa kanarratti sa'aatii koo fudhadhee intarneetirraa walitti isiniif funaanee dhufaa. Akkasumas illee egaa namni edit naa godhu hin jiru namaaf akka fedhii gochisuun danda'u. Kanaaf odeeffannoowwan kana sassaabee laayitingii gosa sirreeffadhe amma danda'etti jechuudha. Hamma danda'ame kwaalitiidhaan akkasiin bira ga'uuf wanta hin danda'u nan yaala gara fuulduraattis nan yaala. Gara fuulduraatti Oromiyaa keessatti Oromiyaa bareedduu Oromiyaa Afrikaadhaaf haftu oomishuudhaaf waa yaaduuf kanan afrooteek jedhe. Afrooteek jechuun Afrikaan teekiidha. Egaa Oromiyaa keessaa kaanee Afrikaadhaaf iyyuu boonu Afrikaan akka nutti boonu gochuu dandeenya jedhee waan yaaduuf ilaalcha akkasii waan qabuufdha. Egaa viidiyoo kana yoo jaalattan dhugumaa irraa waa baradheeraa na fayyadeeraa natti toleera jettanii yoo yaaddan like share subscribe godhaa. Wanti sirriin taane yoo jiraatanis immoo banaadha naqeequu dandeessu kana sirreessi kana balleessitee tanaan jedhaa nan sirreessa. Amma sagantaa biraatiin walitti deebinutti torban gaarii yeroon gaarii qabaadhaa nagaan tura.